Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Sona Takele wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee baay'ee kan nama hawwatu isinii qabannee dhufnee jirra. Egaan daawwattoota keenya isinirraa kan eegamu egaa chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti illee sheer godhaa. Viidiyoo kana yoo sheer godhan artistii keenya jaalatamaa artistii Sona Takele wallee isaa kun akka namoota hedduu bukkee ga'u taasisa jechuudha. Keessumaa yoo artistoota keenya baay'ee fayyada. Maaliif sababa isaan birrii baay'ee itti baasanii sirba kana kan sababiin baasanii fi kanaafuu sirbi isaanii dhaggeeffattoota hedduu akka isaan argatan isaan gargaara. Kanaafuu viidiyoo kana tokkochuun sheer gochuun jalqabaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara viidiyootti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Sona Takele kanaan dura uummata Oromoo bukkeetti sirboota hedduu baay'ee baasee akkasumas jaalatamummaa fi beekamtii hedduu kan qabudha jechuudha artistiin keenya kuni. Egaan artistiin keenya kun ammasii dhufeera siniin jechaa jira jechuudha. Wallee mata dureen isaa OROMIYAA kan jedhu qabatee artistii Amaariffaan sirbuun beekamtu yookaan Oromiffaan immoo al tokko darbitee sirbitu artistii Hanna Girmaa wajjin lama ta'anii sirba bareedaa hedduu kan namatti tolu qabatanii dhufaa jiru jechuudha. Daawwattoota keenya mee akkamittiin simattu artistoota keenya kan akka isaan dafanii dhufan yoo barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa lama agarsiisa. Akkasumas illee jaalala keessanii isin qabdaniif illee koomentii jalatti ibsaan siniin jedha daawwattoota keenya. Egaan gara odeeffannoo keenya irratti gaafa deebinu jechuudha. Artistiin keenya kun artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Sona Takele wallee hedduu babaasuudhaan illee uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa qaba. Keessumaayyuu walleen jalqaba ittiin uummata Oromoo bukkeetti baay'ee beekamtii argate hundumti keessan iyyuu beektu jechuudha. Warra boole kan jedhu gara view miliyoona 21 fi isaa olii illee argachuu danda'eera jechuudha. Walleen suni sanarratti uummata Oromoo bukkeedhaani artistiin kun baay'ee beekamee jaalatamummaa illee hedduu argachuu danda'e jechuudha. Artistiin keenya kun keessumaayyuu artistiin keenya kun jechuudha. Artistiin kun uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa keessa ba'e. Enya kanas sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee yeedaloonsaa walaloonsaa akkasumas illee akkaataan natti hojjetame istaayiliin isaallee akkuma warra boolee kan bareedu sirba bareedaa ta'e tokko qabatee Afrikaa kan jedhus YouTube chaanaalii mataa isaatii banate irratti gadhiisee ture jechuudha. Akkuma beekamu innis yeroo ammaa kana ji'a 3 gidduutti miliyoona 5 irra jira jechuudha sirbi suni. Egaan artistiin keenya kun ammas sirba bareedaa baay'ee kan namatti tolu aadaa Oromoo kan calaqqisiisu dhibba haalli istaayilii isaa haalli walaloonsaa haalli yeedaloonsaa ergaansaa illee kan namatti tolu kan dabalatee qabatee isinii dhufaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya mee artistii keenya warri jaallattan koomentii jalatti lakkoofsa lama barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kanaan dafii kottuu si eegaa jirrannaanii. Egaan artistiin keenya kun yoom dhufaa isa irratti dhufa kan jettaniif immoo kan inni irratti dhufa akkuma beekamu artistiin keenya YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee jira jechuudha. Hordoftoota gara 80,000 fi isaa olii kan qabudha. Achirrattis ammas sirba kanaa sirba OROMIYAA jedhu kana mata dureen isaa achirratti dhufa jechuudha. Egaan dhagaatii YouTube chaanaalii isaa subscribe godhaa. Koomentii jala yookaan description box jala isiniin kaa'atii subscribe godhaa. YouTube isaa jajjabeessaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu yoom dhufa kan jedhuuf immoo artistiin keenya guyyaa specify godhee hin jiru jechuudha. Yeroo dhiyootti na eegaa jedheera. Kanaafuu YouTube chaanaalii isaa dhaqaatii subscribe godhaa. Turn notification godhaa achirratti eegadhaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya kan biraas otoo hin dagatiin YouTube chaanaalii keenya kana wanta haaraa wantoota garaagaraa hedduu odeeffannoo artistoota keenya kana akka qabannee dhufnuuf akka nu cina dhaabatan isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya YouTube chaanaalii keenya kana subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya amma dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraa immoo walitti deebiin gama kiyyaan nagaatti.